Ashamar Kafune hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduu gaggabaaboo har'aaf qabannee dhiyaadhee jira. Oduu waliin ani Taaddasaa Lammaatii nu waliin tura. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaa fi hiriyaa fi maatii keessanitti dabarsaa isiniin jenna. Gara oduutti darbaa turtii gaarii. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenyi bu'uura waan gaarii hundaa waan ta'eef nagaa malee misoomni hin yaadamu. Uummanni keenya nagaa isaa mirkaneessuudhaan fuula isaa gara misoomaatti akka deebisu gochuuf itti gaafatamummaan waloo nurra jira. Uummata waliin naqamteetti goonee yaada isaanii kaasan irrattis walii gallee jira jedhanii. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waltajjii marii bakka bu'oota hawaasaa godinaalee Wallaggaa Arfan waliin magaalaa Naqamteetti taa'anii ilaalchuudhaan karaa miidiyaa hawaasaa isaanii ergaa dabarsaniin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin waliin ta'uudhaan hawaasa magaalaa Naqamtee fi naannoo magaalaa waliin dhimmoota nageenyaa fi misooma irratti mari'anneerra jedhan. Hawaasni nageenya isaa mirkaneeffatee gara misoomatti deebi'uuf kutannoo qabu nuuf ibsee jira jedhan. Nutis hawaasa keenya nagaa barbaadu kanaaf waa hundumaa dura nageenya mirkaneessuudhaaf itti gaafatamummaa waloo akka nurraa eeggamu kanaafis raawwachuudhaaf qophii ta'uu keenya ni mirkaneessina jedhanii jiru. Simannaa OA hawaasni magaalaa Naqamtee nu taasiseef galata guddaan qaba jedhaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM marii fi gaafii uummanni kaafee guutuusaa akka ammaan gadii kanatti isinii dhiyeessinee jirra. Hordofaa. Lafee cabuu dhiiga dhangala'uun nu hambiftee ija nagaadhaan wal nu argisiisteetta maqaan kee kan kabajame haa ta'u. Walitti nu jaalladhu xinnaa keenya guddisi guddaa keenya bubbushi. Bulchaa biyya keenya dhufeeti bakka inni ejjeetati nageenya akka inni nu diriirfatu nu taasisi. Irra nu bubbulchi. Kan nu bulchuu gooftaa kooti sammuu bal'aa kenniif ogummaa gaarii kenniif gara bal'ina kenniif warra nu jala bullu tokkummaa nuu kenni. Kan bakkee jiru nu galchi. Oromoon tokkodha lama miti Oromoo tokko nu taasisi. Walitti nu jaalladhu. Walitti nu jaalladhu, walitti nu jaalladhu, walitti nu jaalladhu. Kan bakkee jiru nuuf hagalu, kan keessaa nuuf haabsu, jaalala xinnaa guddaa nuu kenni. Walitti nu jaalladhu, walitti nu jaalladhu. Dhiiga dhangala'u nurraa dhaabi, lafee caccabu nurraa dhaabi. Gufuu misoomaa fuuldura keenyaa buqqisi, gufuu nageenyaa fuuldura keenyaa buqqisi. Biyya Wallaggaa, biyya misoomaa, biyya nagaa, biyya jireenyaa nuu godhi, biyya wal jaalalaa nuu godhi. Waaqayyo walitti isin haa jaallatu, jaallatee isinirraan galagaliin. Ijatti nu tiksun libsatiin uleetti nu tiksun suuqatiin yaa waaqsi akka jirra nu tokko nu taasisi walitti nu jaalladhu walitti nu jaalladhu jaalala biyya keenya irraa hanqate nuu fidi nageenya biyya keenya irraa hanqate nuu fidi walitti nu jaalladhu bakka isaan ejjetan bakka bulchinni ejjete immoo nagaan addanaa ga'u biyya kanatti diriirfatee ciisu horaa bula. Hallayyaan dirree haa ta'u barbadaan gabbinaa haa ta'u boorumsu gahaa haa ta'u kan hidhame nuuf haa hiikamu kan deeme nagaan nuuf haa galu kan walloolee nuuf haa araaramu. Waaqni biyya keenyaaf araara haa buutu, ganda keenyaaf araara haa buutu, biyya keenyaaf araara haa buutu, naannoo keenyaaf araara haa buutu, Afrikaaf araara haa buutu, biyya keenya Itoophiyaaf araara haa buutu, addunyaa kanaaf araara haa buutu. Waltajjii irra dhufne kanatti araaramee biyyi keenya nagaa ta'ee araarri bu'ee nagaan bu'ee hundi biyyi Oromiyaa gammaddee hundumtiyyuu araarri bu'ee biyyi keenya nagaa akka argattu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqni walitti nu haa jaallatu. Waaqni akka qumbii foolii keenya walitti haa urgeessu akka ilmoo arbaa wal nu haa jaallachiisu lukaaf luqqeettu nu haa godhu inni dhufe kun nagaatiin qe'ee nagaatii dhufee qe'ee nagaatti akka galu keessummoonni dhufanis qe'ee nagaatii dhufanii akka qe'ee nagaatti galan Waaqayyo nu haa gargaaru walitti nu haa jaallatu gadaan nu haa bushu gadadoo nu haa lagu bari roobaaf nagaa gadaan quufaaf gabbina. Guuttanii jijjiiramaa darba kana keessatti keessattuu rakkoo uummanni keenya bu'uura irraa qabu hiree qabaachaa ture faayidaatti jijjiiree jiruuf jireenya isaa akka inni fooyyeffatu gochuudhaaf ilaalama paartii keenyaa yaada falaasama muummeen keenya maddisiisan giddu galeessa godhatamee
akka naannoo keenyatti sochii bal'aan godhamaa tureera. Keessattuu immoo lixni Oromiyaa akka waliigalaatti godinaalee lixa Oromiyaa misoomni gaggeeffamaa ture hagas mara waan hin taaneef murteewwan addaa kennamanii murteewwan addaatiin hojii baay'een hojjetamuudhaaf yaaliin godhamaati kan ture. Keessattuu daandii faana ol qabatee akka waliigalaatti lixa kana faana wanti jiru piroojeektoota 27 ol qabamanii akka hojiitti galuu danda'aniif haalli kan itti mijate rakkoolee bu'uura ibsaa faana ol qabatee jiru irratti murtee guddaan muummee ministeera keenya kennameen sabsteeshinii Najjoo irratti Shaambuu irratti kan itti ijaarame iddoo kaanitti immoo upgrade gochuudhaaf yaaliin kan itti godhame jallisiiwwan gurguddoon kan dhedheessaa qofa oduu hin taane kan qeexoo as immoo hangar irratti jallisii guddaan karoorfamee bajanni qabamee kan itti galame sochii bal'aan bu'uura misoomaa faana ol qabatee jalqabameet kan ture eerpoortiin Naqamtee garuu kun hundumtuu karaa guutuu ta'een akka hojiitti hin hiikamne rakkoon nageenyaa asitti nu qunname waa baay'ee sakaalee teechisee jira jechuudha. Iddoo gabaabsinee achumatti humnatti goonee eegnee hojjechuu dandeenyu tokko tokko kan itti hojjetame sochii bal'aa kan barbaadu immoo sochii bal'aa keessa erga galame booda kontiraaktaroonni dirqamanii kan keessaa bahanidha jechuudha. Lixa Oromiyaa irratti daandiin kabajamoo muummee ministeera keenyaan waggoottan darban murtaa'ee kenname Oromiyaa guututti waggaa 27 darbeen kenname kan lixa Oromiyaa qofaaf kenname jechuudha. Garuu rakkoo nageenyaa irra deddeebiidhaan kaasaa turtan suntu sakaalee nu teechise. Ammas nageenya karaa waaraatti finna taanaan rakkoo misooma bu'uuraa kan ammaan booda murtaa'u miti. Amma yoonaa kan nu murtaa'e hojiitti hiiknee jennaan lixa Oromiyaa guututti bu'uura irraa dubbii waan jijjiiruu danda'udha jechuudha. Sabsteeshinii meeshaan jirre rakkoo guddaa ture haala addaatiin murteessaan nu godhaniin kan Shaambuu fi kan Najjoo kan xumurre. Iddoo biraa irrattis kan amma kan Qeellama irrattis kaastan iddoo biraattis karoora adda addaa tureera. Garuu rakkoon nageenyaa kun sadarkaa olaanaatti qormaata guddaa ta'e jechaadha. Kanaaf rakkoolee bu'uura misoomaa isin kaaftan keessattuu kan amma onaa murtaa'an baay'ee isaanii kan murtaa'an kan isin kaasaa turtanii kan immoo dabalataan hojjetamuu qabanis nagaa buufnee naannoo fi uummanni waliin qindoofnee yoo hojjenneet hin jenne jijjiirama olaanaa fiduu akka dandeenyu carraas jiru jireenyatti jijjiiruu akka dandeenyu akkuma hubatamuufi. Kan piroojeektoota adda addaa dhagaa bu'uuraa jettani durillee durri dhagaa bu'uuraa makiinaatti namni baattatee deemeetti iddootti harcaasaa oolaa isa gurreeyyuu hin finne nuyi waggoota 5 darbe dhagaa bu'uuraa keenya hin beeknu hojii jalqabsiifne malee. Hojii jalqabsiifneetu hojii jalqabame sanatu rakkoo amma jedheen fuulduratti deemuu dide. Fakkeenyaaf kan magaalaan Dambidolloo irraa Gaambeellaa deemu kontiraakni kenname mallaqni ramadame kontiraaktarri galeera. Kontiraaktarri meeshaan jalaa gubatee rakkateet kan hojii dhabe. Malee akka kanaan duraa sana dhagaa waadaa dhagaan sobaa kaa'amee hin jiru jechuudha. Kan namni kaa'e sanayyuu gurree waan hin fidneef nuyi lammata dhagaa bu'uuraan keenyu garuu waan murtaa'e waan jedhame sana qabatamaatti hojiitti hiikna jechaadha. Kanaaf ija saniin yoo laallame gaariidha. Kan paarkii agiroo industiraal paarkiitti deemamaa jira. Kan sibiilaa rakkoo jalqabumayyuu akkaataan itti yaadames rakkoo qaba. Oorii irratti otuun hojjetin asitti waan oomishichaaf galtee ta'u otuun hojjetinidha kan maashinii fiduudhaaf yaaliin kan godhame. So isa xiqqoo deebisanii laalatti kan jiranii inni bu'uura irraa laallamee sirrachuutu irra jiraata. Isa saniin yoo laaltan gaariidha. Carraa hojii akka waliigalaatti jiru faana ol qabatee jiru yoo akka sila kaase nageenyi waaraan dhufee karaa yoo qabate carraa hojii uumuudhaaf godinni Wallaggaa rakkoon qabu. Maaliifi albuuda qabna, warqeetu jira. Bishaan qabna, lafa bal'aa qabna. Bosona qabna. Mootummaan inisheetivii hedduu qareet kan jiru qopheessee hojiitti hiikaa jira. Inisheetivoota sana cimnee hojiitti hiikna taanaan carraa hojii bu'uura irraa hiikuu dandeenya. Industirii tokkoon industirii lamaan rakkoo hojii dhabdummaa lixa Oromiyaa jirus Oromiyaa guutuu jiru hiikuu hin dandeenyu.
Diinagdeen guutuu socho'uu danda'u ture jiraata jechaadha. Hojiin gama hundaan hojjetamuu qaba jechaadha. Asirratti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti keessattuu lixni Oromiyaa kun oomishni qamadii bonaa irratti ta'uu irratti argitanii jirtu waggoottan darbanii godina hunda keessatti yaalameera hojii bu'aan gaariin dhufee jira. Bara kana qophii gahaa gochaa jirra. Paampota 10,000 lakkaa'aman fiduudhaaf hojjechaati kan jirru. Isaan finnee jennaan ijoolleen baay'een hojiitti galuu danda'u. Jireenyi namaa jijjiiramuu qaba danda'a. Namni mallaqa of harkatti qabachuu danda'a. Inisheetiiviin bunaa wanta hojjetamee jira garuu caalmatti kanaa olitti itti deemuu danda'utu irra jiraata. Kan avukaadoo, kan dammaa, kan horsiisa loonii, horsiisa lukkuu, maaddii guutuu jennee kan muummee ministeeraatiin labsaman isaan kan hojiitti otuu hiiknee sadarkaa guddaatti carraa hojii asitti uumuu ni danda'a. Akkuma yaadattan yuunivarsiitiin as jiru otoo nafin shunkurtii naannoo biraarraa fidaa ture. Shunkurtiin biyyoota ollaatti dhufee as Oromiyaa lixa Oromiyaatti gurguramaatti kan ture. Utuu lafti kun hundi jiru, utuu dargaggeessi kun hundi jiru, utuu bishaan jiru. Kanaaf kana keessaa bahuu qabna jechuudha. Kana keessaa baanee carraa jirutti gargaaramuu qabna. Mootummaan immoo inisheetivoota kanaan wantoota barbaachisan, sanyii barbaachisu, paampii barbaachisu kana dhiyeessuudhaaf irratti hojjechaati kan jiru. Albuuda irrattis albuuda karaa aadaatiin oomishamu carraa bal'aadha kan uumne. Waggoottan 2-3 darbe hojii bal'aatu hojjetame. Bara kana akka jiruun oomishame kontirbaandiitti kan fudhatame jechuudha. Kana karaatti deebisuu barbaachisa. Mootummaan ijoolleen achirratti ijaaraman akka ciman, warshaa xiqqaa akka bitachaa deeman akka achirratti ijaaramanii oomisha gurguddaatti akka isaan ce'aa deeman kan fedhii mootummaa. Garuu hin beektu oomishamaatti kan jiru garuu seeraa ala daldalli seeraa ala kan fudhataa ture. Keessattuu 2013-14 keessa hojii gaariin kan hojjetame bu'aa gaariinis kan irraa argame sana yoo cimsineetti deemne hojii caalmaa argachuun hin danda'ama. Kanaaf hojii hunda kallattii maraan industiroota yaadamanis sochoosuu, carraa qonna irrattis hojjechuu, turizimii irratti kan dhaatii wal kaasame carraa guddaatu jira. Eerpoortiin 2 ijaarameera. Asoosaa eerpoortii jira, Gaambeellaa eerpoortii jira. Daandiiwwan kun wal qunnamanii jennaan turizimii bicharraa lixa Oromiyaa irratti carraa guddaatu jira jechaadha. Dhaatii walal lafa keessa deemamee hin kutamne bineensi biyya kana keessa jiru hundumtuu bineensi bosonaa adda addaa achitti kan walitti qabame carraa turizimii guddaa kan ta'edha jechaadha. Isa kana hundaaf jabaannee dhimmoota amma jalqabaman uummanni harka wal qabatee hojiitti hiikuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Hojiitti hiikuu danda'utu irra jiraata. Kana yoo goone carraa hojii sadarkaa barbaadamutti hiikuu hin danda'ama. Wanti jala mureessinii kaasuu danda'u xiqqoo hafuura nagaa xiqqoo argatamee jennaan lixa Oromiyaa diinagdeensaa Oromiyaa miti akka sila ka'ee Itoophiyaa guutuu utubee ceessuu hin danda'a jechaadha. Isaaf immoo qophii gahaan, murtee gahaan, bajanni qabamee, kontiraaktarri ramadamee waa hundi wanni itti galeetti kan jiru waan ta'eef isa dafnee jabaannee hojiitti galchine inni mataansaa carraa hojii uuma deebisee inni mataansaa immoo humna uummata keenyaaf ta'a jechaadha. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannee hojjechuun irra jiraata kan jedhu kaasuudhumaa fi barnoota afaan ol qabatee aanaan irratti xiyyeeffachuu kan qabnu akkuma amma jalqabne bu'uura boruu irratti fi manneen barnoota sadarkaa gadaanaa irratti akkuma amma jalqabne isa milkeessuu irratti jabaannee hojjechuun irra jiraata. Finxaaleeyyii gama lamaan shanii lachuu shanii afaan Oromoo dubbatus shanii afaan Amaaraa dubbatus irratti kallattiin jiru ifadha. Olaantummaan seeraa kabajamutu irra jiraata. Kan nagaadhaan galu immoo karaa nagaatiin akka galu irra deddeebinee itti ibsamaa kan jiru uummanni keenyas ibsaa jira. Kanaaf isa sochiiwwan jalqabaman dafnee xumurree uummata keenya aara galfachiisuu qabna. Olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti garuu mamii tokko keessa galamuu hin qabu jechaadha. Isaaf mootummaan xiyyeeffateeti kan hojjetaa jiru isa kallattii maraan itti deemuu qabna. Keessattuu bulchiinsa lafa keenyaa afaan ol qabatee uummanni keenyas ilaaluu qaba jechaadha. Uummanni keenyas ilaaluu qaba. Akkamitti lafa keenya bulchina, akkamitti nama nuuf hojjetu ofitti qabnee jiraachifna, akkamitti waa hundi ilaalamuu qaba jechaadha. Sana alatti garuu uummanni Oromoo uummata hunda faana nagaadha. Tokkummaadhaan jiraachuu barbaada, jaalalaan jiraachuu barbaada, tokkodha nuyi durisi. Ammas tokkummaa keenya eegnee deemna. Isa kana gidduutti garuu humnaan fedhii isaanii kallattii adda addaatiin warra immoo lafa buufachuu barbaadu jabaannee harka ol qabannee irratti qabsoofnee karaatti galchuu danda'utu irra jiraata. Inni asii ba'ees inni kaanis waa badii irratti wal gargaaranii akka hojjechaa turan uummanni keenya waan argaa turtanidha jechaadha. Garuu immoo kun haala kanaan ittiin fufuu waan achi keessa jiru qulqulleessinee karaa hin qabsiifnaa hojii tarkaanfiin adda addaas
gidduu kanas fudhatamaa jira. Qulqulleessinee karaa qabsiifnee uummata keenya jireenya isaatti deebisuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Asirratti cimsinee kan hojjennu ta'uusaa kaasuudhaa fi qormaata hedduu keessa dabarree waan as ga'e kuni gonkumayyuu duubatti deebi'uu hin qabu. Duubattis immoo hin deebi'u. Rakkoo kana keessa jiru, qormaanni kana keessa jiru daran nu cimsaa dhufe. Kan kaleessaadhaa har'a cimneerra. Kan har'aarra immoo boruu hin cimne. Kana keessatti tokkummaa keenya eeguu, tasgabbiidhaan hojjechuu, jabaannee immoo carraa arganne hundatti fayyadamnee misooma hojjechuu, carraa arganne hundatti fayyadamnee jiruuf jireenya keenya jijjiiruu irratti jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Gama murtiitinii fi gama achi waan gadi dhufu irratti baay'ee yaadda'ina. Isumaas jiraaniif isin harka wal qabannee dubbii jiru lafa qabsiisnee jenne waan barbaadamu hunda hin finna isiniin jechuun barbaada. Kan daabboo gifti duree keenya ambaasaadara barnootaa Adde Zinaash Taayyaachotu nuuf ijaarsaa jira. Carraa kanaanis isaan galateeffachuun barbaada. Magaalaa Naqamteetti daabboon ijaaramaa jiru. Yoo jabaanne immoo isarraa ilaallee nuyi akka mootummaa naannootti hin babal'ifnaa. Mana barnootaa baay'ee naannoo keenyatti nu ijaaranii amma immoo daabboo nu ijaaranii mana daabboo nu ijaaranii jiru. Kanaaf misoomni inni kaanis ariitiidhaan itti fufaa. Wanti murteessan nageenya keenya eeguu, wanti murteessan carraawwan jiran akka jiruuf jireenya uummata keenyatti jijjiiraman gochuun nurraa eeggama. Nageenyi nama dhuunfaatiif baay'ee barbaachisa. Maatiifis hin barbaachisa. Magaalaafis, aanaafis, godinaafis akka naannoof biyyaattis nageenyi murteessaadha. Bu'uura waa hundaa waan ta'eef nageenya alatti misooma yaaduu hin danda'amu. Nageenyaafis beellama addaa qabachuun barbaachisaa miti. Harrumaa kaasee Wallagga keessattuu Oromoon wal ajjeesuu, wal arrabsuu, wal tuffachuu, wal xiqqeessuu keessaa bahuu qaba. Garaagarummaan yaadaa jiraachuu ni mala. Rakkoon qabu garaagarummaa yaadaa Oromoo isa guddaa dhiisaati. Lakkoofsa xiqqaatiin maatii xiqqaa keessattis namni guutummaan guutuutti nyaanni isaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Oromoon bal'aadha. Akka bal'ina isaa aadaa baay'ee qaba, amantaas qaba. Akka jireenya isaas akka dachiin isaa bal'atu sanattis yaadnis bal'achuu danda'a. Rakkoon qabuun yaadaan garaagarummaa keenya sana garuu akkuma aadaa keenyatti teenyee mari'achuu, wal qeequu, qorqorachuu dandeenyi jennaan amma rasaasaatti deemuun barbaachisaa miti. Ammas waa'ee misoomaa kaastaniitu daandii ibsaa isa dhiisaa namni Wallagga keessatti guddatee har'a aangoo qabatee jiru kun biyya kana deemeen daawwadhaa, keessan oofaa, keessan bulaa, uummata koo deemeen ilaalaa jechuuf rakkachuus akkamitti ilaaltu? Amma kana rakkanneen soo yaadnu soo lapheen keenya dhiyoo jiru uummata keenya biyya keenya ilaaluun rakkoo ture hin beektu. Nuti jijjiirama booddee namoota asmaraa turan gaafa deebisu kaayyoon keenya kan ture paartii tokko ta'uu dandeenya, yaadni keenya wal fakkaachuu danda'a miti. Galmi keenya tokko ta'ee adeemsi keenyas garaagara ta'uu danda'a. Kana wal dandeenyee teenyee mari'achaa hojjechuu dandeenya. Mootummaa keenya keessa galaa jennee obbo Qajeelaan kaabinee keenya marra. Dura ta'an abaa'oo kaabinee Shimallis keessaa hojjetu. Rakkoon qabu mari'annee jennaan yaadaan garaagarummaa keenya qabannee hojii wajjin hojjechuun hin danda'amu. Baay'ee kan nama gaddisiisu keessattuu kan Wallaggaa namni uummata Oromoof qabsaa'u, namni mirga Oromootiif qabsaa'u maaliif warshaa naannoo kana keessatti ijaaramu dhaabsisa? Daandii maaliif dhaabsisa? Daandiin sun uummataaf hojjetama, mootummaaf miti kan hojjetamu. Daandii hundi keenya eegaa yeroo wal arginu immoo wal loluu, wal arrabsuu, wal qeequun uumaa miti. Daandii sana eeguu irratti garuu garaagarummaan jiraachuun qabu. Uummanni Tigraay bara 1977 beela'ee ture hin beektu.
nama baay'ees hammattanii tositti. Bara sana keessatti TPLF fi dargiin uummata Tigraay nyaachisuu eeguu keessatti gaheen isaanii wal fakkaata. Tigraay amma danda'amaa ta'e mootummaan dargii guutummaatti hin bulchu waan tureef bakka hin geenyetti kan midhaan uummataaf raabsu TPLF ture. Uummanni koo beela'uun qabu rakkachuun qabu jedhee. Amma Wallagga keessatti garaagarummaan yaadaa bakka jirutti daandiin nu barbaachisaa tuqamuun qabu. Sabsteeshiniin nu barbaachisaa tuqamuun qabu. Warshaan haa ijaaramu. Kanaa achi garuu waliin gallu yaadni keenya garaagaraa. Tarsiimoon keenya waliin fakkaatu jennee wal qeequun homaa rakkoo hin qabu. Homaa rakkoo hin qabu. Amma finxaaleeyyiin naannoo biraa nu ajjeesanii nu buqqisanii mana keenya irraa jireenya keenya irraa jettaniittu. Kan jaraa hafu asuma Naqamtee keessatti ijoolleen isin tajaajiluuf mootummaadhaan muudamte meeqatu aarsaa ta'e. Jara kana ajjeese finxaaleeyyiidha. Wallagga Bahaa keessatti nama 100 ol ture hoogganaan. Maaliif ol ajjeese? Waltajjii teenyee galma keessatti wal qeeqaa yaadni keessan sirrii miti adeemsi keessan sirrii miti jecha bakka hojiitti immoo wal gargaaruu hin dandeenyu. Akkamittiin Oromoon biqiltuu dhaabbatu gargar ba'a? Daandii ijaarsu keessatti akkamitti gargar ba'a? Kun hunda keenyaaf kan tolu, hundi keenya kan barbaannu, hundi keenya carraa argannee jennaan kan hojjechuudha qabnudha. Kan hojjetamu uummata keenyaaf waan ta'eef. Adaraa keessoo keenya ilaallu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati wal iyyafatee jennaan namni kaan darbee Oromoo tuquu hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi. Kan wal qoodaa jiru nuyi. Kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Kana keessatti inni kaan fayyadamuu danda'a. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kaan nama yaaddessedee yaaduun gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Wuu baay'eeti waggaa 3 filannoon uummata Wallaggaa, uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Uummanni kun Abiyyiin hin barbaadu Shimallistuu naa wayyi jedhee jennaan gammachuu guddaadhaan itti ilaanu rakkoon hin jiru. Kun garuu humnaan ta'uu hin qabu. Kun garuu har'a Abiyyi moo bor Shimallis moo akka danda'utti yaada bu'uura misoomaa waliin hojjechaa deemuudha malee gaafa darabee Abiyyi akka Shimallis akka hojiin hojjetame godhee gaafa darabee Shimallis immoo akka hojjetame godhee waliigala hojii tokko hojjetin siizinii keenya yeroo keenya balleessuun barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Waa'ee mana barumsaa, waa'ee daandii, waa'ee ibsaa irratti ilaalchi keenya tokko ta'uu qaba. Waggaa 30 dura asuma galma kana keessatti gaaffiin ka'aa ture ibsaan fincaa'aati ba'ee achi darbee deemaa ibsaan as hin jiru. Aspaaltiin silaan beekamu Wallagga keessatti hin beektu sinu. Ambootii gad aspaaltii kan jedhamu hin jiru. Asii Dambidooloo deemu guyyaa tokkotti fala hin danda'amu. Shaambuuti baakkoon guyyaa tokko dhoqqeensa hin deemsisu. Amma akkuma jijjiiran dhufee Wallaggi miidhamee jira. Misoomuu qaba. Misoomni Wallaggaatti dursaan hojjetamuu qabu ni jalqabaa daandiidha. Daandii ijaarree jennaan lafa bareedaa qaba. Dargaggoon isaa baay'eedha. Dargaggoo kana hojiitti galchinee jennaan Wallaggi quufee isa kaan nyaachisuu danda'a.
Daandii argatee jennaan naannoo Amaaraattis, Beenishaangulittis, Gaambeellattis, Suudaanittis gabaa argachuu danda'a. Daandii aanee xiyyeeffannaan keenya ta'uu kan qabu qonnaa. Lafas qaba, bishaanis qaba. Qonnee jennaan ofiifis nyaata, gurgurees hin buufata. Sadaffaan albuuda. Yaa warqeen baay'eetu jira, hin beektu. Warqeen kun uummata Wallaggaa hin fayyadne, hin ba'a, bakki deemu hin beekamu. Abbaan warqee sana sassaabe sunis immoo waan tokko hojjetee gaafa jijjiiramus hin mul'atu. Hattummaaf oola. Daandii hojjennee qonna hammayyeessinee albuuda baasnee jennaan kan industirii, kan istaadiyeemii, kan manaa achi dhufuu danda'a ture yaadni keenya. Daandiin qabame kontiraata naannoo 20 mootummaan federaalaa Wallaggaaf kennee namoonni kun hojjechuu rakkatanii dhaabbatee jiru. Amma Wallaggaaf kenname godina kamiifuu hin kennamne Oromiyaa keessatti maaliif rakkoo waan tureefas. Osoo daandiin sun hojjetamaa garaagarummaan keenya hanga ammaatti fufee jiraate sila har'a gaaffii biraa kaastu. Waa'een daandii dhumate gaaffii haaraa kaastu. Warri si wajjin gaaffii daandii kaasanii daandii sun dhumatee amma waan haaraa gaafachaa jiru. Innis gaaffii waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 dura ta'e amma deebi'ee kan ka'aa jiru. Maaliif? Carraa argannetti gargaaramuu waan hin dandeenyeef. Carraa guddaa argannee itti gargaaramuu waan dadhabneef gaaffiin keenya deddeebi'ee ka'aa jira. Amma gaaffii isin kaastan dhiiseen ani gaaffiin isin gaafachuu barbaadu. Wallagga baay'ee jaalladha isinuun beektu. Carraa waggaa 3 qabna amma filannoon dhufutti. Waggaa 3 kana keessatti naannoo kana amma humna keenya danda'e jijjiiruu barbaanna. Gaaffii keessan keessaa 10, 20, 30, 50 deebisuu barbaanna. Kanaaf nu gargaaraa. Yeroo nu gargaartan waan tokko nu gargaaraa. Nu jibbaa, nu arrabsaa, nu qeeqaa garuu hojii misoomaan dhaabsisina. Hojiin haa hojjetamu, wal qeeqaa rakkoon hin jiru. Wallagga deemuun hin danda'amu, Wallagga hojjechuun hin danda'amu, kontiraata Wallaggaa hin barbaadu. Namni jennaan mootummaa maal gochuu danda'a? Homaa gochuu hin dandeenyu. Waggaa 3 nu fuuldura jiru. Carraa guddaa waan ta'eef itti gargaaramnee naannoo kana jijjiiruu akka dandeenyuuf nu gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa, bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti. Hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu. Uummanni Wallaggaa kanaaf nu gargaaruu danda'ee jennaan rakkoon keenya walakkaa ni qaba. Bishaan jettaniittu, istaadiyeemii jettaniittu, indastiriyaal paarkii jettaniittu hunduu ta'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Gaambeellaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru nuyi. Garaagarummaa keenya, garaagarummaa yaada waltajjiif dhiisnee waa'ee misoomaa irratti wayiin dhaabbachuu dandeenyee jennaan rakkoon uummata Wallaggaa baay'een isaa hiikamuu hin danda'e yaada. Isa guguddaa nuti hojjenna. Isa nurraa aanee jiru Shimallis nu hojjeta. Kan istaadiyeemii, kan eerpoortii, indastiriyaal paarkii, warshaa daabboo kan kana fakkaatu mucaan tokko jira kan Bashashaatti dhalate as Naqamteetti guddate. Masfin Malaakuu jedhama. Masfin Malaakuu itti aanaa pirezidaantiidha. Garuu waa'een Wallaggaaf Naqamtee
amanaan kennameefii jira. Gargaaraati waa'ee eerpoortii, waa'ee industirii, waa'ee magaalaa kana keessa jiru baay'ee isaa inni ni hiika. Isarraa olii Shimallis ni hiika. Isaa olii an hiikuudhaan ayyaana. Garuu nu gargaara. Gargaarsi nuti isinirraa barbaannu hojii misoomaa akka hin dhaabbanneef deeggaraa. Yaadaan tokkummaan dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Yaadaan gargar baa hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf nu gargaartanii jennaan gaaffiin keessan baay'ee deebi'aa hin deema amantaa jedhuun qaba. Waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu keenya hiiknee jennaan nu yaaddessu. Jalqaba kan keessoo keenyaa haa hiiknu. Waa'ee amantaa waldaa Ortodoksii wajjin waliigallee jirra. Oromoon afaan isaatiin faarfachuu barbaada, afaan isaatiin lallaba dhaggeeffachuu barbaada. Kan jedhu gaaffiin kun ka'eera. Jarris fudhatanii jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni afaan Oromoo danda'an, Oromoo ta'an bakka hundatti akka ramadan waliigallee jirra. Dhiyeenyatti hin godhu jennee eegna. Kun tartiibaan hiikamaadha. Wanta akkasii kuni fedhiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Karuma nageenyaatiin gaafachaa deebisuu dandeenya. Waan nu rakkisu miti. Qabsoo gurguddaa deebisnee jirra. Kana deebisuun baay'ee ulfaataa miti. Tasgabbiidhaan, nagaan, mariidhaan gochuu dandeenya jennaan waan deebisuuf nu rakkisu miti. Waa'ee tokkummaa Oromoo kaastaniittu bu'uura irraa gaafa qabsoo jalqabnu waa'ee tokkummaa Oromoo kaasee qabsoofne Oromoon hin du'a, hiriira nagaa hin ba'a, hin dubbata. Maaliif injifannoo argachuu dadhabe? Rakkoon isaa maa inni kan jedhu jijjiiramaan duratti ji'a 2 yookaan ji'a 3 duratti as naqamteen ture torban tokkoof. Akkaataa kamiin injifannoo fiduu akka dandeenye mari'annee waliigallee injifannoo finnee jirra. Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Qabsoo amaneef aarsaa ta'uun Oromoof haaraa miti. Kan haaraa ta'e nu rakkisaa jiru injifannee injifannoo sana hubachuu dadhabuudha. Injifannee hin beeknu qaba. Reefu injifannee waan ta'eef waan injifanne sana qabachuu, tiksuu, gargaaruu, mul'ata sanaa wajjin dhaabbachuu irratti rakkoonni guddaan nu mudachaa ture. Malee bara qabsoo Oromoon du'uuf qophaa'aa ture. Gaaffii gaafanne hunda mamii tokko malee deebisaa ture. Eega injifannee qabsoo jaarraa tokko ol abbootiin keenya itti dhamaan itti dadhaban gaafa deebii argatu wal dhaggeeffachuun, walii abboomamuun, wal kabajuun hin turre waan ta'eef nu rakkise. Dorgommii addaa keessa galle. Kun barumsa waan arginatti fakkaata. Akkaataa kana adeemnee waan barbaannu galmaan ga'uu akka hin dandeenye Oromoon hanqinuma isaarraa barumsa waan argate natti fakkaata. Kana booda kan inni isinii ibsuu barbaadu nuti rakkoo yaadaa hin qabnu. Rakkoo tarsiimoo hin qabnu. Rakkoo mul'ataa hin qabnu. Fedhii keenya karoorsuuf akkaataa karoorri hojiitti jijjiiramuu danda'u itti qophaa'us rakkoo hin qabnu. Hojii jalqabnee fixuus rakkoo hin qabnu. Muuxannoo guddaa argannee itti guddanne. Uummata keenya irraa nuti kan barbaannu gaaffiin keenya baay'eedha. Fedhiin keenya baay'eedha. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Waa hunda guyyaa tokkoon deebisuun hin danda'amu. Osoo akkas danda'ame waggaa 100 maaliif turre? Tartiibaan. Tarsiimoon gahaa miti. Tooftaan hin jiru taanaan. Gaaffii misoomaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii walqixxummaa deebisaa deema. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe.
Kana seenaadhaan beekna. Qabatamaan Biraanuu Juulaa, qabatamaan Geetaachoo Guddinaa, qabatamaan Zawuduu gaafa gootummaa hojjetan garuu arginee jirra. Gootummaa si shakkuun laallu hin dandeenyu jechuudha. Gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaa hin jiru. Rakkoon hanga ammaa nu mudachaa jiru abboomamuudha. Mul'ata tokkoof dhaabbachuudha. Wal ijaaruudha. Wal iyyaafachuudha. Wal gargaaruudha. Inni immoo adeemsa keessatti hiikamaa deema. Amantaa jedhuun qaba. Har'aaf Wallagga dhufuu kootti hundaa oolu. Isin arguu danda'uu kootti baay'ee gammadeen jira. Akkan deddeebi'ee dhufuuf, akkan deddeebi'ee isin arguu danda'uuf daandiin hojjetamuu danda'a. Dirreen xiyyaara hojjetamuu danda'a. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna, rakkoon hin jiru. Kadhannaa keessan hin dhiisinaa. Kan nama gargaaru Waaqa waan ta'eef. Waaqayyo immoo nama amaneef duwwaa osoo hin taane nama dhugaaf dhaabbatuuf waan dhaabbatuuf hanga ammaa yaaliin baay'ee turee jira. Humna keenyaan jechuu hin dandeenyu, gargaarsaatiin moonee jirra. Ammas fedhiin garaagaraa bitaa mirgaa jiraachuu danda'a. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan, arrabsoodhaan namni nu mo'uu danda'u hin jiru. Kanaaf uummanni keenya garmalee hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan nu yaaddeessu hin jiru. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Baay'ee yaaddeenaa garuu immoo kadhannaan dhiisinaa. Kan biraa kaashkooppiin Wallaggaa ijoollee ofii barsiifachuudha. Barsiifateera itti obboleettiin koo tokko dhugaadha. Wallaggi ijoollee isaan barsiifata. Ijoollee Wallaggaa barattan. Abbootiin qabeenyaa Wallaggaa Finfinnee biyya garaagaraa jiraattan. Barachuun keessan, qabeenya argachuun keessan firiidhaan mul'achuu kan danda'u hojii naqamtee keessaan beektonni asii baatan, abbootiin qabeenyaa asii baatan, gaheen keessan akka biyyatti taphattan, akka naannoo taphattan gaarii ta'eetu uummata keessanis bifa gurmaa'aa ta'een siyaasaan duwwaa osoo hin taane misoomaanis yaadachuu qabdu. As deebitanii uummata keessa teessanii qonna isaa, misooma isaa ilaaluun barbaachisaa ta'ee yaada. Fuuldurri keenya baay'ee abdii guddaa qaba. Nageenyi keenya dhufa, misoomni keenya babalatee itti fufa. Nus deddeebinee isin gaafannaa, hin yaaddeenaa, jabaadhaa.